Nagaasni faawayatu ordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee kam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii viidiyoo kana laayik sheer godhaa isiniin jedha. Egaa koomentii keessan gubbaarra dhaabadhee taranii namoota baay'eetu nama kana beeka. Gaafa irraa akkatti beektaa qalloo wayiitiin beektu har'a immoo kun akkanatti dhuftee jirti. Inna goddanyaa kiyyaa yeroo baay'ee hojjechaa ture jechaadha. Nagaa gaafa dursiitoo ishee. Ay hordoftoota alam YouTube channel akkam jirtu nagaa keessanii fayyadamaa. Ay nagaa fayyaa kooti jirtu baay'ee si yaadeera dhugaa waaqayyo iddoo jirtanitti nagumaayii jiruuf jireenyi qilleensi biyya ormaa kun akkamii nu biratti baay'ee bareedaadha. Akkam isin jirtu jajjabaattu isiniin jedha. Maal keessa jirtu akkamitti jirtu injedhaani kunoo Dullome simbiya ala teessanii doolaara lakkooftu. Almoo kunoo warqii doolaara caalu kunoo rabbinaa kenne dawuu ga'ee. Mucaan dhalachuu ga'ee jira. Mucaan dhalachuu Inna baay'ee ari'anyu akka irraa sanitti kofaltee yoo ariifattee baay'ee haasa'aa jirtu. Nangarramomtuu sinin jedha oo garaatti baata sirii nama aarsaa. Bakka garaatti baa kana sin naqiinaadha. Inni sallee. Sin jedhanii haa taane. Na buna dhugaa jirra, xeenee dhugaa jirra. Anillee buna hin dhugu. Kana ayyaanaati. Xeenee gurraacha teechaadha kan xeentee. Inna akkasii mana ishii dhufee jira har'a siniin jedha. Hordoftoota kiyyaa namoonni baay'ee miimminee sarattee maaloo nuu fidii maa irra jirti jettu koomentii irra. Isaan jaaladha kun isaan jaalatan kana. Baay'ee karaan dhufee isaan dubbisuun dhabe narraa fagoodha. Manni kiyya irraa fagoodha waan ta'eef dandeessee hin deemtu. Inna sila saniif jechaadha. Bilbila olluuqa ijoollu miicoo simboodha kan kaameraa ta'een waraabaa jiru. Micoon ijoollummaa qabdi beekte kaameraa waraabaa. Innaa nu dhoksaa jirti siniin jenna kaa'e. Kanaaf akkasiniin jenna hordoftoota keenyaa akkasiniin. Ayyaanni faasikaa akkam ture isin biratti nu biratti illee baay'ee bareedaadha. Haala bareedaadhaan dabarsaatii turre waaqayyoo haa galatu. Akkam isinii madaamiin iyyama isinii goote too. Ruuzi irraa gara kibiziitti illee isin jijjiirte moo ruuzii kubuzuu masaanii sun illee waan mata inqulaala mallee godhatanii dabarsanii biddeen jira maaliif ko biyya warroonni haalli mijatuuf jiru kan dabarsanii warri immoo ruuzii sanummoo dhabee kana seeraan hin xaragamnettee yaa itti kaastee gaboolan illee hin jiru. Immoo beekamaadha jiru. Muudannoon biyya ormaa waan baay'eetu jira. Araa hojii hojjedottee walii gadaan ariitu faa guute baru waa'ee ayyaanaa kan hin beekne ijoolleen baay'ee. Warri fakkeenyaaf kiristaanaa ayyaana lama qabu akkasuma warroonni musliimarree akkasicha Ramadaan irratti walii gadi ari'amanii hojii hojjetu malee ayyaana kabajuu jechaan biyya ofii keessatti malee achitti kana badaa miti jechaan waan argine iddoo namaaf hin kennan. Kana sinin jenna ka hordoftoota alam yuutuubii akkamii alamii jajjabeessaa jirtu laayik sheerii koomentii gochaa fi jirtu. Akkana tamma jala geesse jala ga'eeraani. Baay'ee rabbii yoo ta'e torbee lama caala namne gaafa sitti asuma waamicha sinii godhee kottaa marqaa nyaadhaa. Ogummaa beeduraa qalloo takka turte laalamee amma akkatti bobbahoota. Amma waaqayyo nagaa si haayiku rabbii nagaa si haayiku jedhaani akka laasini Askasiin eebbistaan barbaannaa inna ijoollees nu biratti waan ta'eef kommii taakottu darbii dhaqate. Inna akkasii hordoftoota keenya kanaafuu amma waaqayyo nagaadha si haayiku mucaa argadhu jedhaani mucaa qopheessaa jirti. Yoo waaqayyo jedhee jala geesse jirti jechaadha. Baay'ee nama dadhabsiisa. Bunu malee dandeessanii nuddaan kunoo meeqan lafa godhadha qofa nyaatas dhugaatis hin baasu amma dadhabeera hafuura na kutaa. Maafuura si kutaree. Nama dadhabsiisa kaa agartee miti atillee. Maal argeen koo takkaan. Kan kee dubara kaan koo dhiira akkasuma macima. Dubarri dhiirri garaagarummaa qabu hunduu garummaatti baattama bara. Ulfaatina wal caalu haalli isaanii baay'ee ulfaataa jechuudha. Ati ofii keetti erga waa'ee garaatti baa kana dagatte naannoo waggaa 11 irra argamte fakkaate. Isa jechaan dura yeroon isin booda isaan yeroon garaatti baaduu. Akkawaan umuriidhaanis naannoo 40 kana galeera. Hordoftoota kanatti akkas ta'e. Maal ijoollee waggaa 40 ga'eettira.
Aduun doodunne malee Hasan nuti hin toltu kanaaf jenneeti. Yoo dhugaan dhugaa dubbatu jedha Oromoon. Kanaafiyyuu bira sinii dhaqeen jira kunoo ishiin akkana fakkaatti kanarra jirti. Haaya hordoftoota koo. Mimmi reefu wajjin hin gadi baanee nyaannee dhunnee waarrannee kunoo akkasitti reefu uffataa jennee jirra. Kanatti burciifu guurree. Kunoo burcii baastee jirti akkuma nagaa waaqayyo si hiiku jedhanii. Jedhaan eebbisaa hordoftoota Alam yuutuubii. Alamtuub jedhi yuutuubii jedhanii jaartii. Alam yuutuubii. Nan dulloome asannaa harka bareechina rabutu garaa argan. Kinoo maarree garaan kee mul'ata garaa koo argan jette. Argan taarikiin hojjechaa ba'ees baase kan. Warri kaan dhoofsaatti giniini dhawwaan hunda godhanii ginoo firee isaa laala. Natti bu'iiniin karaadha koo badi maala. Sodaata. Maal talakoo kun waayyuudha dhugaa Das namadha. dhugaa rabbi akka ulfaatu akka dubartiin dhiira baattuu hin ulfaatan jedha sun sin arge waa Kibrii qabdi. hin ulfaatta rabbi. Waaqayyootu ittiin na kabajuuf dhalli kabajaadha. Kennaadha. Dhalli kennaa waaqayyooti. Kennaadha waan ta'eef si Ulfina kennaan ta'e keetii ulfinas. maqaadhachaadha waammamta. Wanti dhala caalaa dachee kana irratti nama gammachiisu. Ji'a kana haadha Eliyaas yookaan haadha Ermiyaas haadha eenyu sin jennare Haadha kennaa. kennaa baastame Haadha rabbirraa. maali Maqaa baay'ee mucaan tokkicha ijoollee itti dabaluutti nuuroon asiin bobaa jara ko kana keessa iyyuu na baase rakkoo way mala mimmi godhaan hin bu'iin natti hin bu'atin kan kana keessa iyyuu doolaara shan walitti fuutanii yoo na ergitan malee kunuu natti cima hordoftoota Alamii. Aara xaaxaan hin jiru. Inni erga hordoftoonni birrii maal hundumtuu badee asi jaalatu jira. Asi jaalatu guute kanarra nan geggeessin bakka shoo. Aara asfaaltiidhaanis si gaabbu. Mimmi hoggaasi wala deemte. Alamii laalcha na dhufteetti. Maasila. Kan ishee laaluu dhufee ajoo. Simbaasne. Laaluu dhufee goddanyaatti yatana jaartii tan. Waan ta'e kakka jeelchisaattee waan tokko naaf funaantee dhufte jechuudha. Yesus Kiristoos. Nee amma maal kajeelchisa bee? Yeroo garaatti baatan kana waan baay'ee nama kajeelchisa. Maal nama kajeelchisa? Koomaa naman kajeelchisu. Ijoollee buupheedhaan deemee urgoo fi abukaadoo baay'ee nyaadha. Urgoo. Jaalladha aananitti taachaadha. Hoggaa deesse immoo nyaatin ishee? Maa? Hoggaa deesse sirrii miti nyaatin. Yoo nyaatti sirrii miti amma 40 geessutti abukaadoo illee nyaadhu garuu urgoo nyaatin beekan abukaadoo baay'ee muuzis hin nyaatin. Inna viidiyoo akkatti itti qabudha beekaa ijoollee maqaa isaa bubbeen akka malee. Bubbeen meedaa buraayyuu gujee keessa waan jirruuf inna baay'ee tokko bubbisa jechaadha. Mimmi bakka deebi'a. Gamaan si ga'uu barbaade. Lakki dhugaa deebi'a. Isinis gaafa galtan akkanatti wal jaalladhaa walitti wal dubbisaa. Maal abbaa hitira dhabde bakka yeroo gaarii turtii gaarii qabaadha. Fageenyi isin hin daangessini. Alamiin amma micayyoo heerumsiifachuu geesse. Kunoo simboo na jirti simboo haa jedhiin. Simboo intala Alamii jirtu. Baay'ee goobaziif qaxalee akka taate. Kunoo asitti bareedadha ijoollee bubbeen maaliif woo godhe baay'ee. Sirumaa iddoon kun maaleenyu saba maalin kala komoodesiin asii bisbiin dhalaatuma gulamoo. Wanyuudhuma daayipperuma biyyi waan moodduu moodesii fi daayippere bichaa bitaa waan nyaatu Itoophiyaa keessatti.